nama doorsisuudha jechaadha sitti nima. Kanaaf achiin hojjetu namni kun naannoo Askoodhaaf naannoo Buraayyuu keessa jira natti fakkaata sitti nima. Siigalee ani qaama akkasiiti jedha. Miidiyaa irratti yeroo baay'ee ijoollee dhiibbaa waan si ajaa'ibu Hamzaan ammammaatti doorsifamaa jira. Saati istiil nama. Maaloo jihaadha iskiriiniitti fidde maaloo jihaadha ishee gabbaaste jedhanii Hamzaan amma doorsifamaa jira jechaadha. Kanaaf sooyyee koo maaltu jira seeti? Ishi haa ta'u jennee waan hunda isaa immoo qindaa'ee bilbilli mucaa kanaa achi jira eeyyee achi jira. Ishi borganama poolisiitti bilbilame qaamni nageenyaas deeme bilbila achi keessa jiru sana fuudhanii qaama seerri ilaallatutti kennanii viidiyoo achirra jiru wanta achirra jiru miidiyaatti gabbaasuun seeratti dhiyeessuunis barbaachisaadha jedhamee itti deemaa. Immoojii boo'ichaa dhiisaa haasa'i. Siigaleerani? Borganamaa akkasittiin qindaa'ee jira. Meebi bilbilli achi jiru aayifooniidha jedhamaa jira. Yoo ristoorii ta'es yoo jijjiirames yoo wanti naa ta'e baakaappii wanti jedhamu hin jira natti fakkaata. In deebisa natti fakkaata siigalee. In deebisadha. Isa kanatu jira. Garuu bilbila sadii qabdudha isheen. Asirratti waan tokko naa qabadhu. Dubbiin miidiyaarraa warri qindaa'anii qaama seeraa nu harka jira nutu qorachaa jira jechaa jiran hin sobu. Mucaa kana booddee namni erga isheen duute kaastee mana sana deemee bilbila sana fuudhee qoratee wanta kana hojiirra oolchaa jiru hin jiru. Arran dubbadhee du'aa jechaadha. Garuu miidiyaa kana irratti vaayiraaliidhaaf akkasumas dhimma poolitikaatti qabanii wanta kana maal gochaa jiru nutu qoratee jira isin miidiyaa irraa hin iyyina jedhamaa jirra. Kanadha. Thank you. An jechaan qabu agartanii Oromoo nama akkasii of biraatii qabdu. Isni galee inni kaan kan haqa ossuu inni kaan immoo dubbadheen du'a kan jedhu mucaan kun gaa doorsisni isaanii kaleessas har'as ganamaa kaasee duukaan ture bilbilaan akkuma itti fufettidha kan inni jiru. Isin waan kaan haasoftuu kun akkasiin dhokkataa jira. Kanaaf kana hundumti keessan sagalee akkasiin taatanidha kan hin barbaadu. Mucaa kanaaf illee sagalee ta'a. Namni qaama hin beekamne kun akkasiin qaama biyya tokkoo akkasiin bushuudha jedhee kana duukaa kana kan hojjedhu jedhee iddootti jirtuttiin si shoota jechuun already yaada isaatiin godheera jechuun godheeraa jechaadha. Maal ilaallata? Booniin maa inni badii mucaa kanaa dudduubaan? Gaaffiin kun isiniifidha. Deebiinsaa ofiima keessaniif deebisadhaa. Dhuguma akka beekamutti biyya eessaayyuu taanaan nagama fayyaa mucaa keessan abbaa barbaadde abbaa manaa haadha manaa yoo ta'e namni tokko yoo ajjeese kana dura dubbadheen ture namni hundumtuu in qoratama. Namni hundumtuu in qoratama. Maal nyaatteedha, maal taateedha, mana barumsaa gaafa dhuftee fuulli ishee maal fakkaata ture, kolfita turtee, haasaa isheen dhuma si duukaa haasoftee hin ajjeesiin malee hin gaafatama. Kun dirqamaa bara. Biyya eessaatu kun hin godhame beektu? Nu biratti garuu bilbila ishee mitiiti uffannaa isheen uffatte fuudhamee akkattiin feestaalii keessa godhameetu qoratamuu qaba ture. Kana kan maal fudhatteetti jedhamee dhiigi ishee fuudhamee dhugdeettiin dhugnee waan xuuxamu fudhatteettiin fudhannee mucaan kun maaltu hojjese inni jedhamu sirriitti of ajjeesuu ishee duwwaa miti. Manse'eewu yaadi namaayyuu hin addeessin arrabi namaayyuu idaatirra jira mucaa kan nama doorsisee mucaa kan. Dhiisa abbaa manaan waan biraadhaa beektu nama doorsiseen idaatirra jira. Waan fudhatte qabdii hin dhuddee hin xuuxxee eenyutu aarsisa jedhamu kuni utuu beekama ta'eeti gaaffii isaaniiti. Isaantu gaafachuu qaba kan. Maaliif salphaadha gadi baatee nagaattettee dhiifama gaafattee of ajjeeste gatii ta'eef. Isheetu barbaade kan hundumaa keessaa bilisa taanaan namni itti gaafatamu tokko hin jiru.
Garuu maali isheenoo of ajjeeste yoo jedhama beektu maali isheenoo quuftee of rarraaste maala godhu mucaanidha. Maaltutti baay'atee jennaan of ajjeeste harmee ishee yaada tokko kaawwatanii intalli koo gammadduu turteedhaan. Dakka maal taateedhaadha. Maal dhaammatti mucaan kun immoo nama barreessituudha nama dubbistudha barreessuu jaallatti agartaniiti yoo ta'e waan baay'ee barreessiti wantoota ishee keessa galeen ilaalaa ture baay'ee barreessiti waan keessa jiraachuu ni mala. Isinii galee ergixanyaa naan akka anaaf isinii nagaatti dhaamte kana namoota baay'eef immoo ergaa keessatti ta'a mucaan kun. Ergaa keessatti ta'a. Maali wantoota ishee yeroo hundaa raftes kaates jaakoodha mini maaliif mucaa sanaaf dhaamsan dhaamne jaakoo adiraa maaliif isiniin jenne kun xiinxala mataa kooti poolisiin immoo na caalaa qorata maaliif kana isiniin jenne maaliif bilbilaan maal si barreessite jechi ishee duraan yoo balleesse illee teeleen jira ijoolleen kana dura doorsisa mucaa kana jiru arrabaan isa ta'u siraammeessina si tortorsinaa mana xonqaasiif jennee deemna warri jedhan jiru. Dudduuba mucaa kana mucaan kun qaama siyaasaa nama siyaasa haasa'u miti mucaan kun waan isheen hojjettutti garuu hin jaallatamtu because namni biyya keenyatti yoo hojjetta ta'e hin jaallatamtu namni hojjetu na dhaggeeffadhu adda kee bittinneessanii si ajjeesu yoo darbatanii si dha'uu dadhabanii arrabaan si ajjeesu hin hojjetta taanaan hin jaallatamu social media everywhere jaallatamuu barbaadda taanaan sobduu ta'e hattuu ta'e nama ajjeesu ta'e nama haqa namaa dhoksu ta'e. Yookiin immoo kadhattuu ta'e yookiin namaa gadi ta'e gaafa sana namni si jaallata si gadda dumbulloo tokko si darbata jechaadha. Isinii galee mucaa kana kaattuu ishee tokko tokkoon irraa buqqisanii akka isheen balali'uu hin dandeenyetti ajjeesanii አንድ በአንድ የምትበርበትን ክንፍ ነቃቅለው ነው የገደሏት። አንድ በአንድ ጉያን ኩን akka dhufu beekan ture maayin hiikansa baay'ee beektu. Kanaafi mucaan kun immoo of dabarsee of kennedha kan inni dubbachaa ture. Miyuuti godhamaa ture namni sodaata kanaafidha kan miyuuti godhaanii turan. Tokkichoo kaasee. Bilbilatu narra galee ka'ee dhaamsa tokko nagee ka'e. Dhaamsa tokko nagee ka'e amma dhimma kana waan si ajaa'ibu ammuma saatii kana waradaa achitti bilbilanii gaafa qulqulleessanii namootumti keenya dhimma kana nutu qabatee jira dhimmu kun eenyuun ilaallatu jedhanii achi as namoota keenyatti deddeebisaa jiru.